BBC ትግርኛ ድሕሪ 20 ደቂቃ ክጅምሪው ንክትከታተሉና ንዕድም kun sagantaa BBC Afaan Oromooti nu waliin tura. Yoo malee dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi keenyarraa am jalqaba. Qophii irra keessatti magaalaa Maqaleetti maaltu raawwate? Ababaa Gabra Maariyaam jedhama. Addi haqirraa mana nyaataan qaba. Gara mana keessaa kufe. Dugda koofii miila koorra miidhaan geera. Miidhaa bona hordofee deeggarsi uummata Booranaaf taasifamaa jira. Uumaan namatti agarsiifti Oromoon walmalee akka eenyu illee hin qabne Oromoon walmalee gargaarsa dhibii kaalaa dhuftu eeggachuu illee akka hin qabne nama agarsiifti jechuudha. Waraanni kaaba deemaa jiru agam uummata miidhe. Bakka Hammarroo jedhamutti manneen 43 gubataniiru. Habruu keessaa ammoo wanti hafillee hin jiru. Hunduu gubateera. Hagana jechuun danda'u. Kanaaf oduu dabalatan waliin turaa an asli galgalo. Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaanii magaalaa guddoo naannoo Tigraay Maqaleetti haleellaan qilleensarra raawwatamu maddeen garaagaraa gabaasaa jira. Miidiyaan TPLF jalaatti buluu TV'n Tigraay gabaas baaseen haleellaa qilleensarra magaalaa Maqalee keessa raawwatameen namoota nagaarraa miidhaan ga'uu hima. BBC'n haleellaan kun raawwatamuu fi miidhaa ga'ee jedhamu walaabbatee mirkaneessuu hin dandeenye. Ministeera Kominikeeshinii mootummaa Kataay Dr. Lagaasaa Tulluu haleellaan raawwatameen jiru jechuun ibsa baase. Eelas Mulugeetaa dabalatee sanitti. Torban darbe keessa waraanni mootummaa Itoophiyaa adda waraanaa maraan haleellaa qindaa'inuu irratti bane jechuun TPLF ibsa baase hordofuun raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa ibsa baaseen ammoo inumaa'uu waraana kana akka haaraatti kan jalqabe finciltoota TPLF jedhee ture. Gabaasaaleen waraanni cimaa adda waraanaa garagaraan gaggeeffamaa jiru jedhan bahaa jiran hordofee magaalaa guddoo naannoo Tigraay kataate Maqaleetti haleellaan qilleensarraa raawwatamu gabaasaaleen garagaraan ni mul'isu. Dubbi himaan dhaabichaa obbo Geetaachoo Raddaa fuula Twitter isaanii irratti ergaa barreessaniin waraanni Itoophiyaa haleellaa kana raawwachuu himatan. Pireezidaantiin duraanii Yuunivarsiitii Maqalee fi qondaalli olaanaa TPLF Profeesar Kindayaa Gabrahiwoot gama isaaniin haleellaan kun bakka gabaatti raawwate jechuun suuraalee gamoowwan miidhaan irra ga'es maxxansaniiru. Qondaalli kun haleellaan kun magaalattii iddoowwan lamatti raawwachuu BBC'tti himaniiru. Ganama keessaa sa'aatii 3tti dhufanii haleelan. Kanaanis bakka Masaboo jedhamutti namoonni 3 du'aniiru. Kanneen miidhaan irra gahes hedduudha. Itti aansee bakka gabaa Hoteela Plaanet jirutti haleellaa raawwatan. Haleellaa kanaan kanneen miidhaman hospitaala galaniiru. Jiraattuu magaalaa Maqalee kan taate Ababaan ammoo haleellaa kanaan miidhamtee hospitaala jirti. Ababaa Gabra Maariyaam jedhama. Addi haqirraa mana nyaataan qaba. Gara mana keessaa kufe. Dugda koofii miila koorra miidhaan geera. Manni koo qarqaruma gabaa kanaatti argama. Akkamiin bakki gabaa fi manni jireenyaa haleelamaa? Bakka gabaa daa'imman jiran. Jiraattuun miidhaan irra ga'e kan biraan BBC'n dubbisee Wintaa Mulugeetaa jedhamtu ammoo bakka Daddabiit jedhamu daandii gubbaa wayita turte xiyyaarri dhufee haleellaa jalqabuu akka agartee himti. Kanaanis harkaa fi mataa isheerra miidhaan irra gahuun hospitaala galtee akka jirtu himteetti. Jiraattonnii fi rogeeyyiin suuraawwan miidhaa haleellaa qilleensa kanaan ga'e jedhan marsaalee hawaasaa irratti maxxansaa jiru. BBC'n haleellaan kun raawwatamuu fi miidhaan ga'e jedhamu walaba ta'uun mirkaneessuu hin dandeenye. Ministeera Kominikeeshinii mootummaa haaraa hundaa'e kan ta'an Dr. Lagaasaa Tulluu haleellaa xiyyaaraan raawwate jedhame irratti Rooyitersiin gaafatamanii taateen kun raawwachuu haalaniiru. Mootummaan Itoophiyaa maaliif magaalaa ofii haleela? Maqaleen magaalaa Itoophiyaati jechuun deebisan. Oduu galgala kanaa aduun stuudiyoon seenin galee baay'een ammoo eejensii pirees Itoophiyaa fal dubbii himaa mootummaa Itoophiyaa haleellaan qilleensa raawwachuu gabaas. Akka ejensichaatti humni qilleensa Itoophiyaa bu'uuraalee fi meeshaalee qunnamtii gareen finciltootaatiin fayyadamaa turan irratti xiyyeeffachuun haleellaa raawwate.
Dhimma waraana Tigraay wal qabatuun mootummaan Itoophiyaa waraana finciltoonni TPLF Itoophiyaa diiguuf bane ofirra qolachuu fi dhimlamee hundi ilaallatu jedha. Ministeerri Kominikeeshinii mootummaa haaraa hundaa'e kataan Dr. Lagaasa Tulluu ibsa erga mootummaan yeroo jalqabaaf kennaniin haleellaa gareen finciltoonni kun raawwataniin lammiilee nagaa 30 ajjeefamuu himan. Akka gaawwan kun jedhuutti TPLF dheen kana haleellaa gamkaa Walloo fi Afaan raawwateen dulcima geeggessaa jirraa jedha. Abbaa ijoollee 5 fi qe'ee isaanii Walloo aanaa Habruu irraa baqachuun magaala Kombolchaatti dahatanii kan jiran BBC Takimanitti bakki isaan irraa baqatanii dhufanitti manneen hedduun ibiddaan barbadaa'u dubbata. Bakkeewwan Hamarroo, Haroo, Qajimaa fi Habroo jedhamanitti erga lolli eegalee bubbuleera. Ji'a ga'uuf deema. Waraanichaan wal qabatee waan ani ijaan arge manneen gubaa jiru. Bakka Hamarroo jedhamutti manneen 43 gubataniiru. Habruu keessaa ammoo wanti hafillee hin jiru. Hunduu gubateera. Hagana jechuu hin danda'u. Haroo fi Qajimaas akkasuma. Lakkoofsi isaan beekamu. Manneen hedduun barbadaa'aniiru. Manni koo garuu na jalaan gubanne. Wayitan achii ba'u kan nama biraa waggaa gubatu argeera. Manni abbaa koo gubateera. Kan obboleessa kootiis gubateera. Lubbuun namaas akkasuma. Hagana jedhamee himuun na rakkisa. Ani ijaan argeera. Wayita baqannu kan nu biraa du'an jiru. Akkuma baalaa harcaan. Haalli ammarra jirru maatiin hunduu gargar faca'eera. Kan wal bira jirrus jirra. Asitti namni heddummaatee walitti rukkatee bakkatti galuun qabu. Barandaa irra ciisa. Dabalataan ammoo waldaanii Amaara Ameerikaa jedhamu ibsidhim kanaan wal qabsiisee dhiyeen kan baasanii waraanii dhiyeen kana Walloo deemaa jiru uummata Amaaraaf gaddisiisa ta'uu hima. TPLF naannolee hedduu akka Cifraa, Walqixxanaa, Wuccallee, Bistimaa fi Dilantaa to'achuun amma magaala Deseet qajeelaa akka jiran himan. Waldaan kun namoonni nagaa ajjeefamuu fi hanni raawwatamu odeeffannoo qabaachuu himan akkasumas namoonni kumaatamaan lakkaa'aman sababa waraan kanaaf qe'ee isaaniirra buqqa'uu ibsa. Magaalli seena qabeessaa Wuccaalleen har'a waaree booda TPLF'n to'atamuu himan kun kiiloomeetira 40 Daseerra. Haa ta'u malee BBC'n to'atamuu magaalota kana addaatti wanti mirkaneeffate hin jiru. Dhaggeeffattootni kan dhaggeeffachaa jirtanii sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti. Amma oduu gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessa. Jalqabaanii dorgommii maratoonii kalee magaalaa Awurooppaa Paaris, Amsterdamii fi Lisbon keessatti gaggeeffameen atileetonni Itoophiyaa injifatanii milkiin galan. Maratoonii Hoolaand Amsterdam keessatti gaggeeffameen atileet Tamrat Tolaa sa'aatii 2 daqiiqaa 3 sekoondii 77 xumuree mo'ate. Dorgommii Paaris ammoo dubartootanii atileetiin Itoophiyaa olaantummaan xumuran. Waggoota sadan dabranii fi naannoo Somalii hoogganaa akka ture obbo Mustafaa Omar amma sirdeebinii pireezidantii naannichaa ta'uun filataman. Manni maree naannoo Somalee yaa'ii jalqabaa waggaa tokkoffaa baruu Jijjaafar geggeeffateen obbo Ibrahim Usmaan itaana pireezidantii naannichaa gochuun muude. Biyya Awurooppaa keessatti kan argamtu Belarus ambaasadarri Firaansii biyya Aariit. Ambaasadarichi muuda dabre keessa bakka pireezidantii biyyattii arguu ministeera dhimma alaa Vladimir Makeyin argee ture. Miseensonni gamtaa Awurooppaa irdeebinii filannoo nagaybar dabre geggeeffame bilisaa fi haqa qabeessa miti jedhan. Namni Afrikaa Ameerikaa jalqaba ministeera haajaalaa US ta'uu danda'anii Colin Powell gan 84tti sababa koronaan lubbuu dhabuu maatiin beeksisan. Colin Powell talaalii koronaa guutumaatti fudhachuu maatiin isaa ibsan. Powell namoota siyaasaa gugurdoo US hedduu fi gorsaa dhimma waraanaa amanamaa ture. Masriin hojjettoota hin tallaalamne hojiirra dhorkuuf biyyattii akka jettuutti hojjetaan kamuu talaalii hin fudhan taananii walakkaa jiidhu ofirra kaasee gabaman hojii mootummaa kamuu seenuu akka hin dandeenye ibsan. Kaabineen biyyattii kalee akka beeksiseetti hojjetaan mootummaa yookiin talaalii fudhachuu yookiin ammoo torbaan keessatti COVID sakatamuu qabaa jedhan. Facebook gamtaa Awurooppaa EU keessatti namoota metaavaasiin hojjetan 10,000 qacaruu fi karoorfataa akka jiran beeksisa. Metaavaas jechuun addunyaa onlaayinii bakka namoonni waliin taphatanii fi waliin hojjechuu danda'an gochuu. Miidhaa bonii dheeranii godina Boorana keessatti geessisu hordofee duula deeggarsaa miidiyaa hawaasaa irratti eegaleenii gargaarsi argamaa jira. Namoonni hordoftoota hedduu miidiyaa hawaasaa irratti qabanii fi dhalatoota godina Boorana kataan akka Miskiree Mengistuu, Firaa'ol Kabadaa fi Jaatanii Bonayyaa bankii walitti banuunii uummata kanaa fi maallaqa walitti qabuu jiran. Injiiniyaa Jaatanii Bonayyaa adeemsa kan irratti waan arge akkanaan hima. Uummati keenya
akkidansa wal qarqaaruu irratti hamilee qabaachuusaa uummata wal jaalachuusaa alaaf keessallee uummati Oromoo akkasumas sablammiin dhibiillee namni naasuu walii qabaachuusaa harmi irratti wannaan arge akkuma bibi dhossan qorsa dhokataa jedhan kaanii yoo namni rakkoo jirtu sun dhoffateen taa'ini namni wal qarqaaruu irratti ammallee yaadi namaa akkidansa ta'e. Fakkeenyaaf eegi rakkoon sun gabbaatee waan akkanaa jira kun obonaayyaa miidhamnee horiillee miidhamee jedhee namni rakkotan dubbatee rakkoon sun gurri biyya buutee mul'atte miidiyaan adda addaallee akkidansaa waan kan gabaatee namilleen ka sirkaalaallee dhaqeellee rakkosullee kaleellee yaalaalee kadhibi ammoo uummatii ollaa heennaa akka uummata konsoollee jirtiin marra bitaanillee uummata gumaachee arguu jira hamma akka malee galateeffachuullee garuu uummati keenya fuula jirtu kan guddoo wal qabatee gara laafummaa jaalan guddoo agarsiisanii fi ulfaadhaa edhaanii. Jaatoo wanta sarka qabdanii mee maanti san kakkaas akka dhalattoota godina Booranaa ka Finfinnee keessa jiraatanii akkamiin kaatanii duul kan jalqabdan? In argina waan uummati seen keessa olee buliin argina wanni kunimee akka malee ulfaatte ammoo xiyyeeffannoo miidiyaa dhabdi rakkoon uummati kun keessa jirin dhokatte waan kanatti uummata kun rakkoo hamtu keessa jira rakkoo uummati kun keessa jirtana gabbaasuu mallee jechuun karaa kamiin furuu dandeenya hayir qarayaallee waan kana uummata dhageessisuu mallee sirkaal dhageessisuu mallee kanaafu nu waan kana beeksisuu qabnaa jenne nama sooshaal miidiyaa irratti followers hedduu qaban ilmaan ta'een ilmaan saba Oromoo kafula adda addaa jiran waan kan waliin qoodachuu eegalle. Godini Booranaa aanaleedduuf keessa qaba akka warri rakkate alaatti namni akkamiin qooduuf deemtan waan kaname? Godinee dhuguma aanaa qabaa aanaa kudhanii sadii akkas qabaanaa suuqee sagalee 11 jajjaba jira. Nu ammoo fuula cuf geennaani warri godinni jiru koree taakspoortii jedhanii jira. Fuula rakkoon jirtullee beekan fuula uummati nu beeku uummati kunini fuula hir'amtuu namni achi jiru haynii achi jiru waliin mari'atee jaarsi biyya waliin fuula hir'amtuu jechuudha. Fuula hir'amtuu qajeelu malee wal gaafatee akkasiin itti deemaa jechuudha. Uummata akka dansa beeka. Uummattoonitti warra fayyaa irraa warra gara achi jirtu fayyuu irraa qulqulleessaa ta'e fuula itti waan namaa malee. Galatoom jaatanii. Horii goleetillee baadhe. Akkuma keessaa biyya larraa deemsin akkanaa geggeeffamaa jira. Ababtaamoo Abdii goofaand jalqabuun ammaatti doola 22 ol uumanii walitti qabuu hima. Uumaan namatti agarsiifti Oromoon wal malee akka eenyullee hin qabne Oromoon wal malee gargaarsa dhibii kaalaa dhuftu eeggachuullee akka hin qabne nama agarsiifti jechuudha. Rakkoon godina kan keessatti waggaa waggaan deebiti rakkoon bona honiin yoo cufaa lafti bisaan hin qabdu yoo bonii dhufu kana namni guddoo miidhamaa namaaf saayilleen guddoo miidhamaa fuulduraan akka dhalattoota godina kanaa maaltu taa'amuu qabjetanii yaaddan? Amma asitti namni kenna waan tokko hubachuu malee bokkaa dhabuun yookaan gogiinsi lafaa sila beela namsaati dhufu malee lafa Ameerikaa kan lafa guddaatti fuula ta'ee gideemtu daraawutii waggaa waggaan jira. Kaalifoorniyaan, Arizoonaan, isteetii Texas kun waggaa waggaan gogee muki kuchuutti gogee bisaan goganii waggaa waggaan ibiddi guddaan bira hagam akkasuma muki cuftii goggogee ammoo takka namni hin beelo gogiinsi lafaa yookaan ammoo bokkaan hafuunii sila nam beelessuun malee ta'u mootummaan dura waan kan qophaa'ee akka inni kun dhufuu jiru foorkaast tolchanii bishaan nyaata kanamaaf sa'aallee qopheessanii sila namni akkas beela'uun malee lafti kun akkas jettu lafa bal'inaan gammoojjiiti ummati kennu ummata horsiifatee bulaa yoo bokkaan irraa xiqqaate marraa bishaan hin qabu yoo marraa bishaan hin qaban horiin isaa bulee hin qabu. Kanaaf odoo mootummaan sila gooma kan mootummaan sila horsiisee bultummaa ummatti uffatee bulkan sila akka uummataan laalu akka lammii biisuunitti odoo mootummaan laal jiraate dursanii eelqotuun buuyyoo tuuluun midhaan horii nyaatuuf kan namni dura qopheessuun rakkoo kan sila prevent tolchuu hin danda'a. Rakkoon waggaa dhufullee num deebiti waggaa ittaantullee num deebiti maaf jennaan akka lafii keessuun jirutti akkasiin mootummaan qophaa'uu qabaa. Galatoom ulfaadhu abtaamu. Jireenyi hawaasa horsiisee bula Booranaa caalmanii horiirraatti waan hundaa'uu fi bar dhufe dabruun roobii yoo afuu yookiin yoo xiqqaatu hongeen uumamee beelaaf saaxilaman. Torba dabree injiiniyaa Haayilemaariyaam Kabadaa ka dubbisnee ogeessa bisaan laf jala ka ta'e godina Booranaa keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaa bar 1998 qorannoo geessisaniin godina Booranaa keessatti bisaan baay'een laf jala jiraachuu himan. Bisaan kana mootummaaleen Itoophiyaa ammallee deebi'ee akka hojjetu himanii turan. Dhaggeeffattooteenna sagantaan keenyaarraa aganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Oduu dabalataa weebsaayit keen BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Taallenii Facebook teen BBC Afaan Oromoo irraa laala.
mammaansi galgal hanaa habariituu jedha bal'aan kabariituu in agarre hiikan isa maanii kooment keessatti nu beeksisa sagantaa kan qopheesse Elias Mulugeeta gam teknikaatiin Mubaarak Abdallah kaysaniif dhiyees an asli galgalooti agborii saatii akkana nagaa ahee bulaa.